Jira jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya oduu keenya guyyaa kanaa eegalleetti jirra. Itti aanaan ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Tamasgen Turunee ibsa guyyaa irraa kannaniin lammiileen Itoophiyaadhaa gara biyyoota alaatti imalaa jiran humna isaanii irratti tarkaanfii fudhachuudhaan akkaaniif gara biyyaatti taasifaman jechuun ibsa kennaniiti jiran. Obbo Tamasgen Turunee ibsa guyyaa irraa mana mariitiif dhiyeessanii jiran keessattis lammiileen Itoophiyaadhaa hanga 20 ga'an gara biyyaatti deebi'uudhaan hojii isaanii argatanii hojii hojjechaa akkaaniif jiranis dubbataniiti jiran. Haaluma kanaatiin immoo Tamasgen Turunee lammiileen Itoophiyaa biyyoota alaa deemanii gaaga'ama adda addaa irra jiran imala isaaniitiif waan mul'ataa jiruuf lammiileen Itoophiyaadhaa kanneen Itoophiyaa keessatti argaman akka Itoophiyaa irraa hin baaneef tarkaanfiin akkaaniif fudhatamu jechuun Tamasgen Turunee dubbateeti jiran. Guyyaa irraa immoo mana marichaa irratti gaaffii gaafatamee fi deebii isaa inni kanneen keessattis lammiileen Itoophiyaadhaa hedduun haala hammaataa ta'een kanneen biyyoota ormaa keessaas jiraatanis akkasumas miidhaan garaagaraa kan irra gahaatis jiran waan ta'eef kanaafuu tarkaanfiin seeraa fudhatamee akkaaniif biyyattii keessatti jiraachifaman jechuun Tamasgen Turunee guyyaa irraa dubbataniiti jiran. Lammiileen Itoophiyaa immoo Suudiittis akkasumas Daandaa fi akkasumas Suudaan biyyoota garaagaraa keessatti rakkoo hamaadhaaf kan saaxilamaa jiran yoo ta'an kanneen kana mara irrattuu immoo Suudiin dhiyeenya kanaatiif immoo lammiilee Itoophiyaadhaa kan ajjeechaa itti murteessite turte irratti Amnesty International erga ibsa kennaniin booda ture.